እናንተ ማን ስለተነተ በ ጉዲ ስለተማ ኮታ ጉዲ ወሮማን ቶቤ ገልተን ኩን ቆይ ማቲን ቀብደኒ እጆለን ኩን ቲክቶክ ወሮታ ሚጆን ተከ ኢማራት ገራ ኢትዮጵያ ገልተች ደበቆና አለ ከዛን ተቀበለኒ ሚጆ ሰከር ሲሰኒ ቪዲዮ ቃመሾ ራበተኒ ቃነ ሸጀቹ ቻናል ዩቲዩብ ስከለስ ጀልት ያርገንተኒ በከንሰርስተንት ነገና ቀየስኒ ፋዋየቱ እጋ ብሎታኮ አኩማ አርጋ ጅርተኒ አርኦዋን ባየቱ ቆርጋርበቹፍ ነማገድሲሱዳ እጆለንቱኒ ሚዲያ ረታኒዩ አንዩ ይቹዳ ዩቲዩብ ሬሂን ቀቡ ቲክቶክ ሬሂን ቀቡ ፎሎ ጉዳ ቀቡ ኢትዮጵያ ሂሳባ የቱ ኩቤከሙዳ ቤክተኒ ገሩ ሞርማን ጎዱ ምጽዮ ተና biya Dubai keessa jirti. Biya Dubai kana keessa iriftiidhaaf oggalan fixee gara Itoophiyaa galte. Yeroo galtu kana mucayyoo tanaan kan Itoophiyaa jirtu tanaa fi kun mucaan wajjin miidiyaa inni hojjetu in galte yeroo galtu kana kootu nu biratti bayyanatta nu biratti iriftii dabarsitaa jedhanii eri'aas sheeti jechuudha. Nama biyya tokkooti. fuudhani hoteela geesse hoteelatti simatanii maal jedhanii maxatti nama sakkarsu jechuudha ishin hin beeku obaasanii micayyotana obaasanii micayyoon tun wallaaltee sakkarte waan godhan shii godhanii achitti qaama shii akkuma dhaggeeffatan kan baka micayyoon nu gadbachuuf hedduu takka yaa of hin beektu waraabbatanii waa hunde baka waan shin qabdu hunde irraa baafatee achitti ganama of beektu waan biraati so maal jechuu barbaade tananii tuni ishinis gaarii gootee kunis gaarii godhanii osoo hin taane nama har'a hiriyaa tiya yookiin immoo hiriyaa kiyyatti itti dhiyaachuun baay'ee Itoophiyaa keessatti ulfaateetii jira. Dhugaa dubbachuu fi namni Itoophiyaa kun takkittiin ishii amanamtuu miti jechuudha. Namti har'aati obboleessa keetiyyuu amanaa hin jirtu koo amanaa hin jiru waan dhugaa dubbachuuf. Ijoolleen tun nama miidiyaa guddaa qabu nama beekamoo ta'anii micayyoon sun bakka gaafa iriftii ishii fixxee Dubai kanatti deebitu qarshii 100 nurratti ergi jedhanii waan qaama ishii waraabbatasanii dubartiin keessatti ilaala ummata bineensa kana ummata nama hunda osoo hin taane dhugaa dubbachuuf baay'ee ta'u keessa keera gubatee 100 ishii nama sarraatanyaa nama madaamii hojjetti 100 amma ergi yookiin jedhanii itti ergan viidiyoo san itti ergan waraabasan jechuudha. Okay jettee 100 amma jajaan ergitu malee micayyoon tun gubattee jennaan jettee iyyattee jechuudha. Bizee lamatti deebi'anii daalaka birri kanarraa nyaatanii jettee Itoophiyaa maal galti yaa achumatti rifattee kilooriksii dhugde madaamisa keessatti kilooriksii dhugdee yaa nama labaan hojjetu asitti Irianshi akkanatti akkana jettee waa hundumaayyuu imtee miidiyaa irratti akkana godhanii waa hunda marrajaa isaanii hunda micayyoo san waaqni baasee kilooriksiis dhugdee biyya ormaa keessatti kan duutu ilaala qormaata ilmi namaa argu dhugaa dubbachuuf isaan booda micattii suni akkasitti Itoophiyaa galtee warra Itoophiyaa mirmatanii fi ijoollee san qabsiisan kuma argaa jirtan qabsiisanii gara mana seeratti dhiyeessanii jechuudha. Akkasii maal jechuu barbaadetanii har'a namni ati amantee ijoolleen tun nama biyyaatii nama miidiyaatii beektanii nama miidiyaa guddaa qabanidha dhugaa dubbachuuf akka TikTok irratti baay'ee cimuudha. Bakka nama fakkaatu namni hedduun hin jaalata ijoollee tana waan baay'ee nama barsiisu kan hojjetanii. San booda dhumarratti maal hojjetu waan maxxifoo hojjetanii jechuudha. Innaa kanaan nama kamiyyuu taanan amantanii itti dhiyaachuun sirrii miti. Nama kamiyyuu taane jechuudha. Maaliif obboleessuma kee hin taane yeroo ammaa kana bara badaa kana keessatti amantee itti dhiyaachuun
ilaala akkasitti akkas godhan sinin jedha so dhugaa dubbachuu fi akka kiyyatti jechuudha akka waan kiyyatti yeroon ilaalee baay'ee takkalatti dhaga'ama baay'ee dhugaa dubbachuuf ani waaqa akka amantaa keetti sikko waaqa yeroo hunda galateeffachuu waaqa kee kadhachuun akka amantaa keetti waaqa sirriitti amantaa keetti gaafa cimtee gaarii dhaqoo dhugaa dubbachuuf nu yamma beektee namni qarshiidhaaf jecha amantaa ofii kan kaadu amantaa ofii kan xiqqeessu birriidhaaf jecha bakka namni dharra lubbuu koo beektee namni lubbuu namaa baasuudhaaf osoo birrii argatee lubbuu namaa hin baasaa jechuudha dhugaa dubbachuu akkas ta'e barri kun kanaafiyyuu maal jechuun barbaade nama amantaniitoo itti siqinaa haasanii jechuun barbaade dhugaa dubbachuu baay'ee tokko kan mana hin jedhamne miidiyaa kana waa baay'ee miidiyaa kanarratti waa baay'ee bartasii waa baay'ee barattas miidiyaan kun waa baay'ee si barsiisas namni bilbila hin qabne tokko homaa sin beeku homaa sin dhaga'u garuu immoo bilbilli sun yeroo takka takka si fayyaddi beektanii namni miidiyaa xaxaqaamin kuni numa hidhe malee homaan hin goone kan jirus hin dhabamu garuu immoo miidiyaan waan gaariidha jedhee tayyaada namni kan faayidaa beekutti faayidaa guddaa qabaa jechuu barbaaditan dhugaa dubbachuuf waa baay'ee irraa battaa waa baay'ee irraa barattaa gaariif yaraas irraa barattaa sinii galee namni akkamitti akka yaraas hojjetu namni akka waan gaariis hojjetu miidiyaa kanarra waa baay'ee bartaa jechuudha amma dhugaa dubbachuuf amma beektanii maaltu ta'e namoota hedduun baqa nama gaarii fakkaata gara miidiyaa kanaatti yoo keessa garuu madsii mana jedha baqa dhugaa dubbachuuf miidiyaa kanarratti kan nama gaarii fakkaatu sun nama badaa wayya beektanii dhugaa dubbachuuf nama badaa kunoo miidiyaa irratti ta'anii sun garaa homaa hin qabu garuu immoo afaan mi'eeffatee waan gaarii daddabarsu kuni garaa keessatti madsii amma hin jedha dhugaa dubbachuuf ani amma nama amanumaan dhiise baqa cirrash namoota akka amanaa hin jiru waa baay'ee tasfaa nutti hojjisiise isin jechuu barbaadatan dhugaa dubbachuuf ani keessattuyyuu biyyuma kiyyaayyuu na jibbisiise beektanii haalli jireenya Itoophiyaa namni keessa jiraatu baay'ee ulfaata har'a Itoophiyaa keessatti gadi baatee dhugaa dubbachuuf baadiyyaa ta'een alatti baadiyyaan iyyuu amma nagaa dhabe malee katamaa keessatti gadi baatee waa tokko bakka namni kanuma sisaamusti deemu kanuma amma ni jedheesitti dhugaa dubbachuuf baay'ee siqaayii meeqatu jira seetan biyya keenya san keessatti namni baqa waan gaarii si hojjetaan jiru waan badaa siif yaada baqa hojjetanii nyaachuu hin barbaadanii namni taa'ituma nyaachuu atuma namni jabaanis namni gurguddaan kun atee jiraachuu akkamiin nama saamituma aftaamii ta'u jedha malee namni hojjennee nyaanna jedhu tokko hin jiru hojjedheetan akka nama akkamitti hojjedheetan jiraadha kan jedhu hin jiru warra akkamitti atee nyaadhu akkamitti waan nama saamee nyaadhu kan jedhu malee hin jiru jechuudha Itoophiyaa keessa hojii nan hojjedhe of jijjiira kan jechaa jiru hin jiru daa'imta amma dhalattee iyyuu akkaataa aataan ittiin barachaa jirti jechuudha kan dubbachuuf baay'ee waan dhugaa dubbachuuf baay'ee nama ajaa'ibuudha jechuudha na akkasiniin jedha obboloota koo waan akkanaa kana caala wanti nama salphisu wanti nama gaddisiisu namni har'a beektanii hojii gaarii hojjettee dhuma kee maaliif namni dhuma koo naa bareechii kan jedhu dhuguma jalqaba nama gaarii turtee dhuma kee irratti yoo badaa taate ilaala yaa waaqayyo dhuma kee naa bareechee jalqabni kee badaa ture ijoolleen kun nama waa gaarii barsiisaa turanii namoota hedduutu jaallataa miidiyaa irratti jaallatamu baqa ijoolleen kun baay'ee tokko jaallatamti jechuudha hordoftoota baay'ee qabu garuu deebi'anii mucayyoota na saamanii miskiina mana madaami keessa hojjetattee bultu
saamanii itti taphatanii indeewum dhugaa dubbachuuf ana kana tana hidhaa oggaa 3-2 hidhanii miti kan idimee lafa jaratti shii hidhanii jechuudha allee baakana tana rabbiin beekte isa tokko waaqa keessi sir lapheedhan gaafa waaqa kee qabatte in baddu nyaatamtu akkasitti mucayyota ishiin xaartee dafqa ishee xabboote akkaataan ittiin qarshiin takkaayyuu ji'a takkaayyuu dhuftu 100 jechuun ji'a 3-2tti ganaa qarshii ergi viidiyoo kee okay gizee tokko dhokfat gizee lammataatis immoo itti deebi'a mucayyota lubbuu ishiis balleessi yooti ishii baxabbaxan kanaafiyyuu hiriyaa qabni jettanii shawwadamtanii qaxxita warreen tidaara keessa jirtanii mana maatii keessanii qaxxita galtu asirraa galtanii jechuudha barbaachuu qaxxita asiifachuu osoo hin jedhin qaxxita siidaa gara maatii keessanii maatiin keessa simachuu qabaa namni tokko shawwadamu baay'eetu jira namni meeqatu du'a buuletti eegee fuudhaa isaan booda waan qabdurraa saameet achiin bada dhugaa dubbachuuf anuyyuu namoota meeqan beekaa jechuudha ani kanaafuu dhugaa dubbachuuf yeroo galesan galee jechuudha qalbii misiisinitti anima oduun guyyaa takka mana gadin bain dhugaa dubbachuuf baay'ee mata kuna sodaati oduun guyyaa takka mana gadin bain na sodaachisan nama takkatti osoo hin dhiyaatinan deebi'ee biyya kanatti deebi'ee jechuudha kini gala biyya kanatti deebi'ee anna akkasii beektanii sinirraa beeka waan tokko ta'uu barbaaddan ijaattuun baay'atteef akkas ture sinin jechuu barbaada Osman garagaran hin jedhin achas hin jedhin qaxxita siidaa maatii biraan galee maatii biraan deebi'ee jechuudha anna akkasii dhugaa dubbachuu fi yeroo akkasii beektanii shawwadamuun hin barbaachisu ijoolleen keenya yeroo baay'ee maalidha yookaan aduma Facebook marraa wal baranii anuma waan isaan beekne an guyyaatti aduma galan bicha wal argantu jira jechuudha dhugaa dubbachuu wal argan inni fuudhee gara biraatti dabarsee kan qabdu irraa saamee bada ijoollee meeqan beekan hiriyoonni kiyyayyuu nama meeqan kanaafiyyuu barumsa isiniif yaa ta'u namatti dhiyaachuun nama amantanii namatti dhiyaachuun afeeti jira kun asumarraan barumsa isiniif yaa ta'u irraa baradhaa garuu kun mucayyoo sammii malee namoota hedduu ijoollee hedduudhaaf barumsa ta'e jedhee tayyaada dhugaa dubbachuuf namoota mucayyoo sun garuu miidhamte yeroodhaaf miidhamtee jirti garuu nama biraatiif ijoolleen biraa fakkeenya ta'eefii jira inni akkasii waan karaa isaaniif yaa taa'u wanti biraa wanti jedhamu tokko hin jiru attu akkasii ammallee inni reebiyaa qabu attu umna namaa nyaachuuf kaatu an nama saamtee umna namaa nyaattee buluu barbaaddu addunyaa kanarraa in dhabamti inshallah barri 2008 kun bara attuun itti baddu bara umni namaa itti nyaatamu in dhaabbata amin jedha inni akkasiin jedhaa turte gaarii qabaadhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa tura